Deeggarsa waraanaa Yuukireen irraa kuttee jedhe White House. Yuukireen deeggarsa meeshaalee waraanaa, tumsa maallaqaa fi meeshaalee garaagaraa taasisuudhaan gita kan hin qabne US deeggarsa kana yeroodhaaf dhaabu White House beeksisee jira. Qondaalli White House akkana jechuudhaan miidiyaa michuu BBC ta'ee CBS'tti himaniiru. Pirezidaantichi nagaa buusutti akka fuulleeffatan ifa. Michiiwwan keenyas galma kanaaf akka kutannoo agarsiisan feena. Yeroof deeggarsa dhaabnee qorataa jirra. Tarkaanfiin kun yoo furmaata fida ta'eef ilaalaa jirra jedhan. Erga Tiraamp White House seenanii tarkaanfiiwwan hedduun saffisaan kanaan duraa hin baratamneen fudhatamaa jiru. Haalonnis saffisaan jijjiiramaa jiru. Jimaata darbee pirezidaantiin Zeleniskii fi Doonaald Tiraamp White House'itti walitti mufatanii gargar ba'an. Isaan booda Ameerikaan deeggarsa waraanaa Yuukireen irraa kutuun dhaga'ame. Tiraamp garuu tarkaanfiin kun fudhatamuu ifatti hin dubbanne. Isaan dura Tiraamp waa'ee deeggarsi Yuukireen irraa dhaabuu akka hin dubbanne ibsanii turan. Garuu waan ittaanee mudatu kan ilaallu ta'a jedhan. Ibsa mootummaan US kana ordofee pirezidaantii Yuukireen Zeleniskiin ibsa baasaniin ta'ii masaraa White House'itti ta'etti gaabbiraa jedhe. Akka ta'u wanta akeekameen faallaa adeemee jechuun ta'ii jimaata darbee ibseera. Hoggansa jabaa Tiraamp jalatti saffisaan waliigaltee waraanaa dhaaburra ga'uuf qophii ta'us ibsee jira. Torban lama duraa magaalaa Naqamteetti shamarreen Ayyaantuu Taasifa'uun jedhamtu mana huccuu aadaaf cidhaa keessatti hojjettutti duutee argamuu hordofee maatiin hanga hamma namni shakkame to'annoo jala hin oollee jechuudhaan komatan. Obboleettiin shamarree ajjeefamtee erga ajjeechan irratti raawwatamee booda akka waan funyoon of ajjeeftee fakkeessuudhaaf yaalii taasifame ta'uu irra deddeebiidhaan poolisiidhaaf eeruu kennaniyyuu haalli poolisoonni ittiin isaan keessummeessan reebichaa fi ifannaadhaanii jechuudhaan BBC'tti himte. Iddoo lamatti hojjettudha. Iddoo isheen ajjeefamte garuu suuqii Saaraa keessa ture. Amma sa'aatii torbatti ijoolleen arganiiru birrii 100 laattee fi sanaan akkas godhaa bakka addatti na gargaartanii keessa deemtee sanii booddee bakka ijoolleen hin argineeni hin baaneetti maaliif hin jennee sa'aatii 1 galti sanaan jiru. Amma sa'aatii 2 ruubii ta'ennaan maazariin bakka keessa konna jibbisisee keessa kootu waa ta'aa jira naada waliin caakottee sanii booddee gaafan dawalu silkii ishee cufaadha. Ammas gaafan mokkoru silkii ishee cufaadha. Naasuudhaan haadha konnyaatti fedhee ammana keessaa ol ba'ee safarii tokkotti dhaabatee gaafan dawalu silkiin narraa ka'e. Sanii booddee maayinni maankoo har'ammoo dafteen galchuun jedhe. Achi nama biraatu kaasee ati maal isheedhaa akkamittiin dawwaltee naan jedhe. An obboleettii hodhaati maaleechuu barbaaddeen jedheen. Achi bakka haadha keessa abbaa keessi miti poolis xaabiyaa jirti obboleettiin kee kottaa fuudhaanii jedhan achi naasuudhaanii irratti hin cufeen silkii sanii booddee daganaa dawwalee isama gatii inni jiruu fi sirriitti na hubachiisaan jedhanii haadha keessa abbaa keessi yookiin safara keessa nuti himaa dhufneetii fuunaa nuti poolisooliidha obboleettiin kee immoo nama wajjin walitti buutee dhukkubsattee xinnoo miidhamtee gati jirtuu fi haadha keessa abbaa keessi dhiisottuu yookiin dhufneetii fuunaa safara keessa nuti himaati iddoo akkasiin eegaan jedhan. Poolisooliin jechuudha. Innuma adeemnu poolisooliin reenfa ishee buusaa jiru sharaadhaan xaqallalamee jechuudha. Poolisooliin lamadha. Maaf akka achi dhufanii yooma akka dhaga'aniif hin beeknu. Akka seeraatti ta'e of ajjeesseetti of fannisteetti ta'eyyuu maatii waamanii poolisii waamanii fiyyoo sana qochisiisu ture. Sanii booddee haati koo gaafa deemtu haadha koo tuman obboleessi koo nuti gaafa deemu isa fin'aan. Achi anis gaafa itti bu'uudhaku bakka naannisa akka hin taane na godhanii dhumarratti bakka humnaa ol gaafa ta'u haati koo ni warra dhukkubsatu waliin naasuudhaan babba'anii yericha qassee karaa dudduuba isaanii deemee gaafa sharaaban umurra isheen arge. Baay'ee tokko aannan dadhabee muluma isaa gaafa banuu isaan nan arginu. Namni itti baay'ateenaa haadha koo fi obboleessa koo tumaa turan. Gaafa ilaalu bakka garaan isheedhaan ciistee mormi ishee akka xinnoo naanna'eera kirriin xinnoo morma ishee irra jira. Afaan ishee ganamaadha. Boroora baay'ee immoo boroora teetti naasuudhaan bakka hammatee gaafa dhungadhu na argani akkamitti na argiteedhanii naannoo na hudhanii achitti na tuumanii na ajjeesuuf ka'an. Poolisiidha warri kana godhu. Eeyyee poolisiin nadhee maaf sharaaban ta'e maaf ilaaltee naan jedhanii kanaan dura poolisummaadhaan agalagalee ture abbaan koo jechuudha. Achi wal beekuu akkamitti mucaafoo reeffa koo naalaadhaa mucaafoo dheenyaan mucaalaqa sassaabsiidhaa'ee mucaasheedhaa'ee dheedheenii achumarraan badee hafe poolisiin inni tokko.
Reeffi qorannoof gara Finfinnee wayita geeffames abbaan suuqii Ayyaantuu Qacaree hojjechiisuu obboleessa isaa waliin imaleeraa kan jettu obboleettiin achittis maatiin ragaa akka hin arganne waliin dhaamaa akka ture dubbatti. Dabalataan du'a obboleettii ishii maatiin harki namaa keessa jira jedhee amanuun wal qabatee shakkamaan to'annoo jala oolee hin jiru jetti. Hin jiru. Yeroo dhiyoo kana qabameera hin jedhanii abbaan namicha. Erga gaafichaayyuu gaafaatii dhaqaatii tokkoomaa akka seeraatti ta'ee lafa isheen buuteetti namni birmachuu qaba ture. Yookiin immoo safara sanaafi akka shakkamaatti hunduma isaanii qabamuu turanii amma galmeewwan achi keessaatti isaantu argeedha. Baajaajiidhaan reeffa fuudhuuf akka ba'an garuu nutti ni sodaatanidha. Namicha sodaatanii birriidhaan wanta hundumaatti dhufeeraas immoo fuudhaanis waa tokko nu gochuu danda'a malee jedhanii sodaatanii malee nutti mukuudhaaf turan. Bajaajii fidee reeffa baasuuf tureericha. Warra fooqicha jalaa immoo baankii jira. Dabanyoolii warra baankiitu gaafa reeffa baasuu fedhu isaantu irra ba'e. Ijoollitti reeffa kaatan immoo nuudhaan sirriimatti nu beeku. Akkamitti isaanillee nutti mana keenya duratti beeku. Safara keenyadha ijoollitti. Erga gaafichaatii ijoollitti hin jiranii. Wanni maatiin shakku maali? Abbaa suuqiiti? Abbaa suuqiiti miidhaan achi keessa hojjetu. Kanaaf poolisiin hanga ammaatti isaaniin to'achuuf dhiisuusaa maatiin quba qabaa? Inni ta'ee achi keessaatiin amma nuti gaafa deddeemu haala tokkoyyuu hin arganne har'as deemeen tokkoma abbaan kun nama shakkuu qaba. To'onni jalaa ammasitti amma riizaaltiin ba'utti to'onni jalaa naa ooshaa gaafa jedhufi namni akkanadha jedhee hin jiru ni ibsatu achi keessatti. Qorataan yakkaa Naqamteerraa dubbeefne Saajin Fiqaaduun himannaa maatiin poolisii irratti dhiyeessee fi galmeen yakkaa haala irra jiru gaafannus yaada kennuu dhiisuun sababa dhiyeessuudhaan bilbila cufaniiru. Akka laame abbaan alangaas na bukkee jira. Tole. Nama galmee sana wajjin qorachaa jirru. Kanaafiyyuu daqiiqaan lama duwwaa naan hoositanii reetti deebi'a. Deebisee bilbiluu daqiiqaa lama booda? Haa ta'uushi. Hello, Sergeant. Hayyee haasa'uu dandeenya amma? Amma laame? Tole. Dhimmichi hooggansi jira waan ta'eef sadarkaanii hooggansa wajjin wal dubbisnaa. Kanaaf hooggansi nu wayyameedha laa nuti raawwataadha waan taaneef dhimma kana jennee ni kaasuu dandeenya. Wanna akka qorataa gachuudhaaf sochii taasiftuu akkuma ijoo dubbii ta'etti jira. Tibba kana immoo erga mariin hooggantoota biyyoota lamaan gidduutti taasifamee booda Sumaaliyaan gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaadhaaf deebii kennuu dandeessii kan jedhu gaaffiin ka'aa jira. Dhimma kanarratti ammayyuu ittaanaa waan dabalataa nutti himuuf na waliin jira. Dhimma ulaa galaanaa ilaalchisee wanti haaraan tibbana dhaga'ame maali? Wanti haaraa dhiyoo dhageenya aangawaan Somaaliyaa ministeera deetaa ministeera dhimma alaa Somaaliyaati Ali Mohammad Omar jedhamu miidiyaa biyya keessaa Somaaliyaaf yeroo dubbatanii Itoophiyaaf waan Somaaliyaa yaad waan kennuuf yaadde kan isaan dubbatanii kun egaa erga ministeera muummee Abiy Moqodishoo dhaqanii pirezidaantii biyyattii Hassan Sheekh Mohammud wajjin mari'atan booda kan dhaga'amedha. Garuu dhimma kanarratti gama mootummaa Itoophiyaa wanti dubbatamee hin jiru. Yeroo jalqabaatiifis immoo kan dhageenye garuu immoo biyyoonni lamaan dhimma ulaa galaanaa akka mari'atuu danda'an akka haasa'uu danda'an yookiin immoo akka haasa'uu danda'anii inuma eegama ture maaliif Itoophiyaan fedhiin ishee isa waan ta'eedhaaf jechuudha inni ijoo. Yaanni dhiyaate kunoo Itoophiyaadhaaf waan ta'uudha asirratti maaltu jedhame? Ammatti odeeffannoo bal'aa hin qabnu. Wanta ammatti nuti beennu waan aangawaan sun qofa dubbatanidha. Fedhii Itoophiyaa hin beennu waan isaan dubbatan hin beennu. Aangawaan maal jedhan waliigalteen suni buufata kam dhiyeessuuf akkasumas immoo garba guddaa Hindii irratti bakka kam isa jedhu akkasumas immoo dhimma baasillee akka dabalatu kan isaan dubbatanii garuu bakki kun eessa jedhu sana hin beennu. Itoophiyaan fedhii ishee tolee jettetti immoo hin jenne waan jedhu sana isas illee hin beennu akkasumas immoo waliigalteen kun yoom raawwatamaas hin beennu. Gama mootummaa Itoophiyaa wanti jedhamee hin jiru jechuudha. Garuu immoo yoo feeti ta'ee fi marii biraa barbaachisa jechuudha. Ammatti kan gama galaandii baasuu kan qabdu Somaalilaandidha. Aangawoonni Somaalilaandii fi Moqodishoo ammatti mariisinee gallee hariiroon isaanis gaarii miti yeroo dheeraadhaaf. Garuu pirezidaantiin haaraa dhufan dhimma kanarratti mari'achuu akka barbaadan kana dubbataniiru. Kana dura immoo biyyoonni akka Somaaliyaas Jibuutis kan dubbataa turanii Itoophiyaaf ulaa galaana kennuu barbaadu garuu humna galaanaa akka isheen hundeessitu hin fedhan. Kanaafuu Itoophiyaan amma yoo amma Somaaliyaa wajjin walii galte ta'e inni sun daldalaaf moo waraanaaf inni jedhu siifaa miti. Sun ammallee gaaffii guddaa ka'uudha. Dhimmi erga mariin Somaaliyaa waliin eegale as hireen walii galtee
waggaa dura Sumaaleelaandii fi Itoophiyaa waliin taasifatan maal ta'a kan jedhu yeroo ammaallee gaaffiidha. Asirratti odeeffannoon hanga yoonaa jiru akkamitti ibsama? Uumtuun beekamu Itoophiyaa fi Somaaliyaan gaafa dhaqanii walii galanii qabxiin tokko maal jedhaa birmadummaa biyyoota akka isaan kabajan qabxiin ibsu jira. Gama kaaniin immoo Somaaliyaan faayidaa yookiin immoo fedhii dhimma ulaa galaana Itoophiyaaf beekamtii akka kennitu biyyoonni lamaan akka beekamtii kennillee ni ibsa. Garuu hireen waliigaltee Somaalilaan maalirra akka ga'e hin beekamu. Asbaanis hin dubbanne garuu jijjiiramni jiru maali? Somaalilaand keessatti pirezidantiin haaraa filatamaniiru. Pirezidantiin haaraan sun immoo waliigaltee sana waan deeggaran miti. Iji shakkiin kan laalaa turanidha. Erga Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa Sumaaleelaandiifis haa ta'u immoo amma Sumaalee wajjin jalqabdeeyyisi. Masrii fi Eertiraan dubbii kana waan jaalataniif fakkaatu yeroo waldhabdiin guddaan turellee Sumaaliyaa maddii akka dhaabbatan meeshaalee waraanatiin akka deeggaran waliigaltee adda addaas taasifataa turan. Tarii Itoophiyaan Sumaaleelaand irraa isaa ta'u Sumaaliyaa irraa ulaa galaanaa argattu irratti danqaa akkamii ta'uu danda'u Masrii fi Eertiraan keessumaayyuu yeroo ammaa kana immoo Eertiraa wajjiniin Itoophiyaan muddamaa keessa akka seentetti kaafamaa jira waan ta'eef. Deddeebiidhaan aangawoonni Masrii kana isaan dubbatan maali? Biyyi daangaan ishee laga qarqara hin taane yookiin immoo galaana diimaa qarqara hin taane humna galaanaa ijaarrachuu hin qabdu jedhanii deddeebiidhaan dubbatu. Torbanuma darbillee Eertiraa dhaqanii ergaa pirezidantii Masrii pirezidantii Isaayaasiif dhiyeessanii turanii ministirii dhimma alaa biyyattii jechuudha. Wanti yeroo cimsanii dubbatan dhimma kanadha. Itoophiyaan immoo faallaa kanaati. Itoophiyaan ulaadha barbaaddi. Ulaan ishee immoo daldala qofaa miti humna waraanaa lachitti bobbaasuu barbaaddi. Masriin immoo sana hin feetu. Kanaafuu fedhiin isaanii walitti bu'a ifadha kuni. Garuu gama Itoophiyaa ammas taanaan karaa nagaadhaan ulaa galaanaa argachuu akka hin dhiifne aangawoonni irra deddeebiidhaan dubbataniiru. Torban darbee dubbiimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaan gaaffii kana akka hin dhiifne dubbatanii akkasumas immoo torbanuma darbee guyyaa ayyaana Adwaallee ajajaan waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dhimma yerooti malee Itoophiyaan hawaasa galaana diimaa ta'uun ishee nafu jedhan. Kun ejjennoo Itoophiyaa sirriitti ifitti kan agarsiisudha natti fakkaata. Kanaaf dura dhaabbannaan Masrii sun tarii waan biraatti geessuu mala ammatti hin beeknu garuu ejjennoon Itoophiyaa ifadha. Kana dura ministeera muummee Abiy Ahmed dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu jedhaniiru. Wanta ammasitti immoo dagachuu hin qabne Itoophiyaan Somaaliyaa wajjin amma Somaaliyaa Masrii fi Eertiraan hariiroo tolfatanii turanii gidduutti Itoophiyaan hariiroo tolfatteetti hidhattee Somaaliyaa wajjin araara buuste. Kun amma tokko tumsa isaanii laaffisuu danda'a jedhu xiinxaltoonni. Aguma Somaaliyaa wajjin hariiroo cimsataa jirtu immoo xiqqoo Eertiraa wajjin muddamii cimaa jira fakkaata. Inuma namoonni yoo biyyoonni lamaan kun Itoophiyaa fi Eertiraa walitti bu'uuf jedhanii dhimmi isaa wal dhabsiisu dhimma galaana diimaa ta'uu danda'adha. Itoophiyaan tarii dhimma asaffaa kaasuu dandeessi kan jedhan jiru waan ta'eedhaaf jechuudha. Ulfaadhoo ammayya. Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma oduu yeroo ammaan tanaa irraa biyyoolessa Oromiyaa irraa dhaggeeffachaa jirtan oduun ijuun torbee kanaa asumaan kan isin himta. Akkuma beekamu lolli walitti gaareeffannaan Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru akkuma itti fufee jira. Innis akkuma beekamu sababa mootummaan Itoophiyaa karaa bishaanii buufata dooniidhaa Somaalilaandiin hargaqaan hargeessaan kan ta'eef waliigaltee waliin jira. Mootummaan hargeessaan deemee pirezidaantii Ijipti fidi yaamuudhaan Ijipti akka waraanaan Somaaliyaa meeshaa waraanaatiif humna waraanaan gargaartee diinadhaa itti godhaa. Achi karaa Eertiraatiin deemee Eertiraadhaa wajjin walta'ee Itoophiyaa doonachaa halkanii guyyaatti hin rafne ittuma jira. Akkuma beekamu guyyaa kaleessaa ibsamu Soomaaliyaan baafteen imbaasiin Itoophiyaadhaa hatattamaa lama keessatti biyya Itoophiyaa keessaa ibsa baafte. Kana irratti gama haa ta'u malee yeroo duraaniitiif hatattama yeroo inni kun karaa baaraa yeroo Somaalilaandiin kan turte murteen labsamee ture Itoophiyaan langa seentee wanta wareeraan jirtu hatattama ambaasaddarri Itoophiyaa keessaa boo weettee ambaasaddarri siidhaa kan Itoophiyaa jiru yaammachuu siidhaa ni beekama ni yaadatama. Ammas imbaasiin Itoophiyaadhaa akka cufamudha. Kunis sodaa nageenya kiyyaatiif waan garaagaraa haasaa jirti. Alshabaabiifis dawoo taate malee Alshabaab narraa baasutti hin jirtu maal jechuudhaan yeroo ammaan ta'atti yeroo takkas humna nageenya kan galtee magaalaa Somaaliyaa keessa dhaqee Somaaliyaa gargaaraa jiru kanas FBI'n filadha malee bitti biraan wanta godhuun humna Amisoon biyyaan fadhee malee bitti biraa haa ta'uu hin qabu jechuudhaan yeroo gargaraatti ibsa gargaraa baasu jirti. Kun hundi kan ta'aa jiruuf waraana Itoophiyaa kan achi jiru baasuudhaafi. Kunis waraana Itoophiyaa achi jirus kan isiin baasu miti. Humna isiin oliitti kanneen kaa'amee ture. Amisoon UNHCR akka gargaaramu akka Somaaliyaa gargaaraniif waan kaa'ee ture. Kanaaf hiixachaa oltu sumaaf hin dandeessu. Qabsoon uummata Oromoo waraatti fufaa Abiyyi amma yeroo ammaa kanatti waraana bishaan irraatti doonii waraana markabaatii fi shufeerota markabaa humna gara warreen markaba irra hojjetan hunda
leenjisee xumuraa jira. Markaballee bitee amma gara biyyaatti galuudhaaf yeroo dhoodhatti xumuramee jira. Kanaaf injifannoon uummata Oromootiin gamanuu addi bilisummaa Oromoo WBOnis guyyaa guyyaadhaan bosona keessatti dagaagee wanta ta'aa guddachaa jira. Kanaaf uummanni mootummaan bilchiginaa kan WBO cabsinettanii waraana WBOdhaa bitaa ooltan akka jaalsanyiidhaa oomisha dheengeedhaa bitaa ooltanis waan takka hin dandeessanii. WBOn itti fufa hanga bilisummaan dhufti waraanni bilisummaa Oromoodhaa bitamee cabuu hin danda'u. Kanaaf addi bilisummaa Oromoodhaatti wajjin injifannoon ni dhufa ni injifanna. WBOn abbaa biyyaati. Oromiyaan biyya.